tasgabbii dhabiinsi kun waan wayin oolle yoo yaadatte torban ji'oota dabre kana keessatti bifa mormiitiin osoo hin tahin bifa seer dhablummaan loolasnas shawaa lixaa keessatti gama wallagga lixaa keessatti akkasumas adaamaa shaashamannee bakkoota adda addaatti gochoonni adda addaa mul'achaa turani sun amma gama sadarkaa siyaasaatti ol guddatee jeequmsi bakka adda addaatti mul'ataa jira gama tokkotti anarkiitti akka seenaa jiru gara seer dhablummaatitti seenaa akka jirudha kan natti mul'atu kanaaf yoo xiqqoo namoota keenyaaf hubannaa akka ta'uuf wantoota jiran takka takkaan keessa deemnee ilaaluu dandeenya garuu maaltu ta'aa jira wanni ta'aa jiru kun waan hedduu sarpiraayiz nama godhu waan nama ajaa'ibsiisu miti waan yeroo hundaa'u sirna dimokiraasii irraa gara sirna abbaa irreetii irraa gara dimokiraasii hoggaa ceetu waan uumamuu malu waan hambifamuu danda'amu yoo immoo tarkaanfii sirrii kan fudhane taate waan uumamuu malu akka ta'ee fi lallaalaa akka deemnuu fi fu'aad reediyoo taate dispilay godhuu dandeenya. Fu'aad fakkeenyaaf sirna dhablummaa yookaan anarkizimiin dhimma qabattee jirtu fakkeenyaaf bifa akka namaa ifa ta'utti qabattee kompiitara irratti keessattuu dhiyeessaa jirtu kun maal ibsaa maal jechuudha? Akkamitti as geenye kan dura namni hubachuu danda'u qaba. Sirna abbaa irree wayyaaniitu ture, diktaatorshippii wayyaaniitu ture. Kanaaf sirna abbaa irree kana kuffii sirni abbaa irree kamiyyuu yookiin immoo mootummaan kamiyyuu akkuma dura waliin haasaa turre pillars of power takka utubaalee aangoo kan jennuun kanarra ta'a jechuudha. Utubaalee san keessa qabsoo keetiif si mija'uu danda'u kan si vulnerable ta'e kan si laaffatu laaltee haleeltaa jechuudha. Kana keessa qabsoonni uummata Oromoo baroota afran dabre kanatti wanni isaan godhani utubaalee kana keessa kan TPLFif hedduu barbaachisaa ta'an garuu Oromoodhaaf dha'uudhaaf laafaa ta'an irratti falleeffachuudhaan keessattuu immoo kan gama diinagdee irratti waan socho'aa turaniif diinagdee laamshessuu irratti fuulleffatamaa ture asutti waan irratti lakkuma mari'achaa fi uummata barsiisaa turretti qabsoon diinagdee irratti diinagdee isaanii laaffisu akkasumas immoo gama miidiyaatiin wajjin dorgomuu irratti fuulleffate suni bu'aa gaarii buusee jira jechuudha. Kanaaf gaaga'amni diinagdee keessatti uumame gaaga'ama gara siyaasaa uume economic crisis uume jechuudha sochiin mormiin uummataa sun rakkoo diinagdee uume rakkoon diinagdee sun rakkoo siyaasaa uume rakkoon siyaasaa immoo rakkoo diinagdee uumaa turte jechuudha rakkoon waggaa afran dabre kuni waluma naannessaa deemaniit siyaasaaf diinagdeen biyyattiitis kan mootummaa saniitis daran akka laaffatu akka jigu godhe jechuudha kanaaf diisembar takkaa muddee 2017 irratti diinagdeen isaanii laamshee diinagdeen isaanii laamsha'uun siyaasa isaanii laamsheesse siyaasa isaanii laamfachuun diinagdee isaanii laaffise kanaaf dirqamni dhufee gaa siyaasaan isaanii akka malee jiguu irra geessu filannoo lama qaban ture muddee irratti tokko gama humnaatiin tuufanii daran siyaasaa fi diinagdee isaanii laamshessanii sirnichi sun fonqolu yookiin immoo humnatti fayyadamuu irra gara uummata sosobuutitti cahuu barbaachisa ture jechuudha kanaaf jijjiiramoonni ji'oota lamaan sadan dabra kana agarre hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuun miidiyaaleen hamma tokko banamuun uummanni wal keessa yaa'uun hayyamamuun kun hundi political liberalization jennaan yookiin immoo kan OPDO'n dirree siyaasaa bal'isuu jettuun kun jechuudha. Dirree siyaasaa bal'isuun kun akkuma waan gaarii ta'e waan hamas fudhatee dhufa. Dirree dimokiraasii yeroo bal'iftu kaayyoon kee ifa ta'uu danda'udha baqa. Kaayyoon kee gara sirna dimokiraasiitti biyyattii ceesisuudhaaf immoo miti kan jedhu. Ji'oota dabre kana keessatti wanni sun ifan turre. Sirna abbaa irree keessatti uummanni kan ooggalamu yookiin immoo kan bitamu yookiin immoo kan mootummaadhaan bulu qawwee waan sodaatuuf. Rule of gun produces obedience through fear. Sodaa keessa waan uumuu danda'uuf. Sirna dimokiraasii keessatti uummanni kan mootummaadhaan bitamu waan seera kabajuuf respect for rule of law. Amma sirna abbaa irree keessatti humni qawwee dirree Oromiyaa keessatti mo'atamee jira. Bulchiinsa haaromsaa amma jedhame kanaan illee bakka dhabee jira diligitimaayis ta'ee jira haa taatu garuu saffisaan heeraa fi seeraan bakka hin buufamne jechuudha amma poolisiin Oromiyaa yoo fudhatu taate akka duritti uleen nama bulchuu akka hin dandeenye ni beekan maaliif uleenii fi qawween dhoorgaadha jedhamee jira bifa kamiin kabachiifna seera kamtu sirna qabeessa tooftaa kamtu seera eegsisuu irratti bu'aa qaba kan jedhu ifa ta'an jiru poolisii Oromiyaatiif uummataafis yoo kan ta'u taate bilisummaa argadde jaa bilisummaa tanoo akkamitti itti fayyadamna kan jedhu irratti uummataa ifan taane jechuudha. Kanaaf political liberalization gara lamatti gaggeessuu danda'a. Yookiin suduudhaan gara sirna dimokiraasiitti akka ceenuuf ulaan hubanuu danda'a. Yoommoo tarkaanfileen saffisaa seerotaa fi gochoota sirna abbaa irree jala turan san jijjiiruudhaan seerotaa fi gochoota sirna dimokiraasii utubuu danda'aniin bulutti yoo kan hin ceene taate
gara seera dhablummaatii fi cabiinsa seeratitti warra gara jeequmsaatti uuma jechuudha. Anarkii uumama. Wanni amma argaa jirru maali? Gara sirna dimokiraasiitti cehaa jirra moo cehaa hin jirru ifa miti. OPDOon isaa ta'u mootummaan sun gara tokkoon akka waan ceenetitti haasofti. Gara kaaniin immoo tarkaanfii ifa ta'e gaggabaas nama ceesisuu fudhachaa hin jiran. Mormitoota wajjin marii sirnaa godhaa hin jiran. Waa'ee filannoo irratti kallattiin lafa kaayame hin jiru. Sirna abbaa irree Ihaadegiitu itti fufamoo sirna dimokiraasii filannootitti ceena kan jedhu ifaa miti jechuudha. Kuni maal uumaa confusion uummata keessatti uumee jira. Confusion kun gara anarkiitti suuta akka deemnu nu galchaa jira jechuudha. Anarkii keessa yookaan seenu taate takka anarkii jechuun seera dhablummaa jechuudha. Bakka sirni mootummaa sirnaan hin jirre anarkii keessa yookaan seenu taate jechuun fakkeenyaaf jeequmsi bakka adda addaa kun yoo itti fufu taate walitti bu'iinsa adda addaa kun ka'uu itti fufu taate saamichi hannaaf ajjechaan bakka adda addaatti jiru kun babal'ataa yoo deemu taate wal cinatti maaltu deemaa jira? Diinagdeen immoo miidhamaa jira. Diinagdeen sababa lamaan miidhame. Tokkoffaa tooftaa qabsoo waan ta'eef laamshee jira. Lammaffaa immoo diinagdee hanga hafte kan harkaa qabu warra wayyaanotaati. Warri wayyaanotaa aangoo siyaasaa waan dhabanii jiraniif aangoo siyaasaa dhabuun tuni gara aangoo yookiin immoo olaantummaa diinagdee dhabuutti akka hin ceeneef harka piraayim ministeera kanaa micciiruudhaaf jecha diinagdee maanupuleet gochuu eegalanii jiran jechuudha. Fakkeenyaaf dhiheessii meeshaalee adda addaa hanqisaa jiranii maallaqa doolaara biyya keessaa baasaa jiran. Gabaasni ammaan argadde akka jirutti fakkeenyaaf wantoonni kubbaaniyyaaleen bishaan haa ta'u kookakalloo ta'u waan adda addaatiin pilaastikaan maranii gurguran kuni dhiheessiin pilaastikaa waan hin jirreef gara faabrikaan 40 cufamee jira jechuudha. Faabrikaan hedduun Oromiyaa keessatti fi Itoophiyaa keessatti cufamee jira. Isaan illee diinagdee manipuleet godhaa jiranii already diinagdeen muummichi ministeeraa amma fudhate kun laafadha. Hanqinni diinagdee kun maal uumaa qaaloomina jireenya uuma jechuudha. Qaaloominni jireenyaatii fi seer dhablummaan hawaasa keessatti dhumu kun waggaa walitti dhufame anarkii uuma. Anarkiin sun garamitti nama geessaa? Filannaa lama qabaata jechuudha warri amma jijjiirama yookiin immoo maali hooggansa haaromsaa ofiin jiran kun garamitti deemanii yookiin seer dhablummaa san to'achuu fi diinagdee san sirreessuudhaaf jecha gara humnatti fayyadamuutti deemanii gara humnatti fayyadamuu gaafa deeman immoo gara abbaa irree haaraatti jijjiiruudhaaf deemu jechuudha. Yookaan immoo yoo callisanii kan laalan taate ummanni maal taasisti fakkaate? Ummannummaan sirna wayyaanee tana lolee dhiibee kombolchuu irraan ga'e kuni gara gaabbitiitti seenuu danda'a. Ilmi namaa bilisummaa ni jaallata. Haa taatu garuu bilisummaa fi nagaa jidduu yoo kabaloo taate keessattuu jeequmsi baay'een seer dhablummaan baay'een yoo uumamu taate they will be forced to choose between security and freedom. Time and again ummanni baay'een bilisummaa fi nagaa jidduu yoo filadhu jettee nagaa isaa filata jechuudha. Kuni rakkoo guddaa nu fiduuf deema. Yoo mootummaan immoo tarkaanfii fudhatee nagaa eegsisuu irratti kan hin deemne taate garamitti deema gara humnoonni tikaatii fi humnoonni nageenya kudeetaa takka asirratti amma fakkeenyaa fi Oromiyaa bira dabreetu rakkoon kun keessattuu saboota walitti buusuun naannoo kibbaa irratti amma walqixxee irratti akka rakkoon jiru fakkeenya manneen hedduun akka gubatee akka karaan cufame akka hatta sadarkaa lubbuu namaatti akka deemamaa jiru amma kan jiru fakkeenyaaf gama birootiin immoo aanaa cinaaksan irratti torban dabre irraa jalqabee abdiilleen akka weerara guddaa geggeessuudhaan uummata hedduu akka fixe lafarraa jechuudha kaasuun ni danda'ama. Gama kaaniin immoo mandi irratti irraa fakkeenyaaf najjoo fi ginci irrattis akka rakkoon jiru. Rakkooleen kun bal'ina nama geggeeffamaa kan jiru keessattuu erga jeneraal Saamuraan aangoo irraa yookaan kaafamanii gara sooramaatiin baanidha. Haa ta'u malee jala jalaan ammallee qondaalonni wayyaanidha kan kanaan dura waraana hoogganaa turan shira kana xaxuutti jiranii sabaaf sablammoota walitti buusutu jira kan jedhamu fa'atu jira. Kanaan ragaan amma saboonni kibbaa naannoo walqixxee keessa jiraatan akka wal dhabaa jiranii fi bulchiinsa liigii Hararitti ammoo poolisiin naannichaa akka nama Oromoo ajjeesaa jiran ragaa guddaadha. Abdiilleen ammoo tarkaanfii daran cimsee geggeessaa jira. Kana keessatti ammoo bulchiinsi ammaa keessattuu Dr. Abiyyii fi obbo Lammaadha. Itti gaafatamummaan fudhatu moo ni dhiisu? Akkami jijjiiruu danda'u waan kana? Gara itti gaafatamummaa fudhachuutti osoo deebiin namni teoorii duuba isii jirtu sirriitti akka hubatu barbaada. Maaliif sitti fakkaate? Waa lama rakkoo kana kan uumaa jiru. Tokko rakkoolee dura wal fe'anii jiran. Rakkoolee uumamaa natural course of the politics. Tokko san jira. Lammaffaa immoo sabotage. Shira kan jennu sun jira jechuudha. Rakkoon uumamaa kan jennu biyyi waggaa 27 ukkaanfamtee teetu takka yeroo takkitti kuurii san jalaa bante keessattuu bakka maaganni hin jirretti kuurii yoo itti guutte bishaan tokko dhufee itti guute yoo jalaa bante yoo maagadan tolchin garum hundaan dachi dhodhoosee deema. Wanni amma ta'aa jirus ummata waggaa 27 ukkaanfame kun ummanni kun dhiibbatee sirna wayyaanee at least siyaasa irraa buusuu danda'ee jira jechuudha. Warri haarayni dhufe immoo kanaaf waachaa turre
told you so jechuullee hin fedhuan haa taatu wanni lallabaa turreef wanni waywaachaa turreef maali kuurii kana gaafa jalaabantu dursitee maagada tolchuufi yoo dursitee hin danda'in illee durtee fiidee akaafaadhaan yoo jalaabanaa deemte malee kallattii hedduus jala faca'aa deema jechuudha. Kanaaf uumamumaan wanni kun waluma ta'uuf deemu durumayyuu lafarraa harkifachuutu kana uume. Kan lammataa immoo rakkoo kana waan beekaniif rakkoon kun akka jiru waan beekaniif humnoonni tikaa maanupuleet gochaa akka jiran kan argaa jirru. Gara waliigalaatti hoggaa laalte asitti filannaa biraattu jira jeetiin jira. Filannaan lammataa jiru maali? Political liberalization takkaahu dirreen dimokiraasii kun dirreen siyaasaa bal'achuun kuni gara lamatti nu geessuu danda'a. Tokko gara amma sodaachaa jirru kan itti seenaa jirru anaarkiitti nu geessuu danda'a. Yookaan immoo gara dimokiraasiitti nu ceesisuu danda'a. Gara dimokiraasiitti kan nu ceesisuu danda'u waan uummanni uf duratti ilaalu, waan uummanni abdatu. Maal jenne seerri qawwee kufee mo'ame heeraaf seerri dimokiraasiidhaa bakka bu'uu danda'uudha qaba. Paartiin biyya bulchaa jiru akkuma jijjiirama eegaleen akkuma dirree siyaasaa babal'isuu eegaleen mormitoota siyaasaa wajjin taa'ee mari'achuudhaan garamitti ceena kan jedhu kallattii uummatatti agarsiisuu danda'uudha qaba ture. Gara dimokiraasiitti ceena okay yoo kan ceenu taate filannoo akkamiin goona seera kamiin filannoo bulchina eenyu filannoo bulcha filannoo yoom ta'a kan jedhu mari'achuu danda'uudha qaban turan. Kana yoo kan mari'atan taate maal ta'a yeroo ammatti reef akkuma siin jetti haalli uumama baay'ee keessa deemuu dandeenya haalli rakkoo kan uumaa jiru biyyattiin ukkaamsamtee turu biyyattiin rakkoo diinagdee guddaa qabaachuu lakkoofsi uummataa keessaa harki 70 akka ta'u dargaggeessu kun waggaa 4 dabre kana keessatti tooftaalee fi tarsiimoo sirna waa ittiin diiguu barachaa waan tureef gara sidirma demokraasiitti waggaa ceenu dargaggeessa bifa social movement keessatti hirmaachaa ture kana gara politikaatti ceesisuu danda'uu qabna. Gara sirna paartii keessatti hammachiifnee deemuu danda'uu qabna. Waan fuuldura inni hawwuu fi waan abdii qabaachuu danda'uu qabna. Mataan isaa haala biizii ta'u keessa galchuu danda'uu qabna. Kana jechuun gara sirna demokraasiitti akka hirmaatuuf gara filannootitti akka deemuuf maagada tolchuu fi danda'uu qabna jechuudha. Dargaggeessa humna isaatiin mootummaa kuffise tokko sirna tokko kuffise tokko cal'iftee yoo bakka dhiiftu taate waan itti xaare san waan itti mul'anneef gara rakkoolee amma agarru kanatti gadi caccabaa deema jechuudha. Kanaaf falli jiru ammas gara demokraasiitti ce'uudha. Tole amma biyya kana nagaaf tasgabbii biyya kana eegsisuu sirna demokraasii kana ceesisuutti milkeessuuf hamilchiisuutti dirqamni yookaan hooggansuma addawaawii paartii irraa qofa ka eegamuu miti. Kana keessatti immoo paartiileen morkitoota kanneen biroo qooda akkam qabu maaltu irraa eegama isaan irraa? Dirqamni guddaan ka paartii biyya bulchuuti. Maaliif aangoo waa murteessuu guddaa kan harkaa qabu isaani. Ofiif jecha amma duras jeetiin jira. Badiin guddaan dura ture labsii muddamaa kana tursiisuudha. Labsii muddamaa akkuma aangoo qabataniin kaasanii mormitoota wajjin gatta'anii confidence building measures kan jennuun keessattuu gara ce'umsarratti akkamitti ceena. Karaa kamirra ceena. Saffisa kamiin ceena. Heeraaf seera kamiin ceena jedhanii deemuu danda'uudha qaban. Waan hin jeeta akka namni akka sirriitti hubatuun barbaada. We are transitioning from rule of guns to rule of law. Rule of law yookiin immoo heeraaf seerri garuu akka duritti ihaadeg gubbaa gadi tumee uummatatti kaa'uu hin danda'u. Even waan filannollee akka taate ihaadeg mataa isaatiin taa'ee tumee gadi dabarsuu hin danda'u. Mormitoota wajjin taa'ee negoshee godhee waliin mari'atee waliin haasa'ee karaa tolchuu danda'uudha qaba. Hanga ammatti wanni hedduu si gaddisiisu mormitoota wajjin wanni sirnaa takkittiin haasaan sirnaa takkittiin godhamaa jirtu. Yeroo bitataa jiranii takkaahuu dhiichisaa fi cibcabaa kanatu isaan shawwadaa jira rakkoo kanatti seenaa jiran jechuudha. Dirqamni dura paartiin biyya bulchaa jiru keessattuu immoo OPDO'n biyyattiin garamitti deemaa jirtii kan jedhu kallattii agarsiisuu danda'uudha qaban. Mul'ata jara kanaa gammaan beeynu. What is their plan? Amma duras jeen jira. Muummichi ministeeraatis ta'e kaabineen isaa kaabinee ce'umsaati malee kaabinee biyya bulchuu miti. Biyyattii akkamitti ceesifna? Dildilarra jirti biyyattiin. Saffisa kamitti ceesifna? Of duuba deemna moo gara fuulduraa dhiibna? Saffisa kamiin deemna? Seera kamiin deemna? Shoorri mormitoota as keessatti maali? Kan jedhu lafa kaa'uu hin dandeenye. Waliin mari'achuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo ce'umsaa keessatti sa'aan takkallee dheertu. Sa'aan takkallee hin jarjarsinaa halkan tokkotti maaliin ta'u jedhanii maal mataa nu nyaachaa turan. Wanni waywaachaa turreef rakkoo kana waan argaa turreef. Rakkoon kun amma dhufaa jira. Rakkoo kana kararraa maysuudhaaf gara anarkiitti deemnan gaarii miti. Uummataafis mootummaafis ittiin deebi'a. Rakkoo kanatti akka hin seenne paartiin biyya bulchu keessattuu OPDO'n saffisaan mormitoota wajjin taa'uudhaan tokko filannoo yoom godhama seera kamiin godhama bulchiinsi isaa akkami kan jedhuun waliigaltee irra ga'uu danda'uudha qaban. Lammaffaa waliigaltee san ifatti uummatatti mormitoota wajjin himuu danda'uudha qaban. Sadaffaa
Isaanii fi mormitoonnis ummata gurmeessuu keessattuu dargaggoota gurmeessuu fi filannoo qophaa'uu irratti hojjechuu danda'uu qaban. Dargaggeessi kumaatama miliyoonaan lakkaa'amu kuni kan sirna wayyaanee guddoo san firfirse gara sirna dimokiraasii ijaaruu irratti akka hirmaatu akka duula gochuu danda'uu qabda. Kan barnoota qabuu fi kan mootummaa sanitti makamee biirokiraasii san jijjiiruu danda'u gara mootummaatti akka makamu. Kan mormitoota jalatti hammatame immoo sirna dimokiraasii ijaaruu fi sanboota biyya bulchuu irratti qophaa'uu qabu gara mormitootatti akka makamu gochuu danda'uu qabda. Maaliif rakkoolee amma anarkii uumaa jiran keessaa tokko sirni bulchiinsa aanaatii fi gandaa kufaa jira. Substate failure argaa jirra jechuudha. Rakkoo kana furuudhaaf wanni ati godhuu qabdu maali? Namni hin dhagahu amma bulchiinsa gandaatiif aanaa maaliif namallee hin qabdu OPDO'n ka godina tokkotti hattuu ta'e godina biraatti shuumaa jirti. Ka aanaa tokkotti nama ajjeese bakka biraatti shuumaa jirti. Namni immoo amma information hin jira akka duritti dho'isuu hin dandeessu. Kanaaf administrative capability isaaniitu dabaluudhaaf nama ofitti fudhachuu eegaluu danda'uu qaban. Lammaffaa immoo mormitoonni humna hafe akka isaan absorb godhanii naamusaan qaranii seeraa fi itti bulmaata paartiitiin qaranii filannoo itti aanuuf qopheessan irratti hojjechuu danda'uu qaban. Yoo kana kan hin goone taate rakkoo guddaatti deemaa jirra jechuudha. Shoorri mormitootaa hoo? Shoorri mormitootaa keessattuu mormitoonni Oromoo amma qoosuu hin qaban. Qabsoo ilmaan Oromootiin jijjiiramni kun kan dhufe. Jijjiiramni kun jijjiirama biyyi miti, jijjiirama lammaati miti. Jijjiirama ilmaan Oromoo kumaatamaan itti wareegneti. Jijjiirama kana eegsisuu qabna. Bakka geenyee qabsoon galma geessee jirti hin geenye. Garuu tarkaanfattee jirti, tarkaanfattee jirti. Gara fuulduratti tarkaanfataa jirti. Qabsoon kun gara duubatti deebi'uu dandeetti. Akkuma reefu jeetti gara anarkiitti kan deemu taate sirna abbaa irratti deebi'uu dandeenya. Of course sirni amma jiru gara abbaa irratti deemuu hin danda'u. Collapse of state, disintegration of state yookiin immoo complete biyyattiin guutumatti gara jeequmsaaf gama wal fixuutti deemuu dandeessi. Kanarraa namni fedhii qabu waan jiru natti fakkaatu. Yookaan immoo security fi militariin jeneraaluma Oromoo tokkoof dura kaayanii kuudeetaa godhanii sirna abbaa irree biraa uumuudhaaf yaaluu danda'an. Kunillee galman gahu. Waliigalatti nama kan sodaadhu kufaatii biyya state failuriitu dhufuu danda'a. Kanaaf tokko mormitoonni mootummaa irratti paartii biyya bulchuu irratti dhiibbaa gochuudhaan gara dirree madaraka mariititti fidanii keessattuu haala filannoo haala adeemsa irratti paartileen mormitootaa immoo akkaataa waloon dantaa sabaa tiisan irratti code of conduct waliigaluu danda'uu qaban. San eega waliigalan booda gara uummata gurmeessuutti seenuu danda'uu qaban. Ji'a 3-4 qisaasne. Guyyoota itti aananiif torbaanan itti aanan keessa saffisaan yoo kan irratti hin hojjenne taate rakkoo biraatti seenna. Anarkiin akkamitti dhabamuu danda'ama? Anarkii dhabamsiisuudhaaf ammoo wantoonni barbaachisoo ta'an maali akka ijootti? Rakkoon seer-dhablummaa kun akka hin uumamne dhageen jira kaleessa korri OPDO yeroo ol ga'e olaantummaa seeraa kabachiisuu qabnaa, olaantummaan seeraa kabajamuu kan jedhan. In tiyoorii dhugaa practically ta'uu hin danda'u akka isaan OPDO'n olaantummaa seeraa kabachiisuu hin dandeessu amma maaliif hin dandeenye? Reefu maanje ummanni mootummaa takka jalatti ka bulu sababa lamaani. Sirna abbaa irree jalatti qawwee waan sodaateef. Sirna dimokiraasii jalatti seera waan kabajeef. Arra ummanni qawwee mo'ateera dirree isaatiin dhiiga isaatiin. Mootummaa warri aangoo qabate warri reformist ufiin jedhu immoo qawween biyya bulchuun hin ta'u haraamii dhoorgadha jedhanii jiran. That means gun has been defeated on the street and has been delegitimized by the ruling party itself. Kanaaf bakka bakka mootummaanu qawweedhaan biyya bulchuun hin ta'u jeetti. Bakka qawween biyya bulchuun daandii irratti mo'atametti gara falli jiru gara seeraa fi heeraan biyya bulchuutti cehudha. Heeraa fi seera kabajee ummanni buluudhaaf ammoo heeraa fi seerri sun fudhatama qaba. Legitimate jedhee amanuu danda'u qaba. Kana amanuudhaaf immoo heeraa fi seerri sun hirmaannaa isaatiin tumamuu danda'u qaba. Ummanni hundi bakka takka seera hin tumu. Ummanni seera kan tumu bakka bu'oota isaa filatetti bakka bu'oota isaa sagalee kenneeti bakka bu'oonni isaa sun seera tuman. Seera abbaa irree faallaa ta'e tokko kuffisuudhaan seera abbaa irree haaraa tuman. Gaafa seerri suni nama ani filetu naatume jee waan amanuuf seera san kabaja consent kennaaf jechuudha. Yeroo saniin yoo kan deemnu taate keessattuu waa lama sigara filannootitti deemuun ummataaf abdii haaraa kennuun barbaachisaadha. Osoo immoo warra mormitoota hin hirmaachisin seerota jijjiiraa deemnee hojjanillee fudhatama hin qabaatu jechuudha. Keessattuu fuulleffannaan OPDO yeroo ammatti warra keessan isaan waatti godhaa jiru. Waan baay'ee hojjetaa jirtu wayyaaneen. Maqaa mormitootaan illee jeequmsa uumaa jirti. Maqaa warra biizinasaatiin illee jeequmsa uumaa jirti. Waan ta'ee hin beekne kaleessa boolee Finfinneetti baankii saamtee jirti. Waan hedduu godhaa jirti. Kana hunda irra aanuu ka dandeessu ummata yoo
daandii itti agarsiifte kallattii itti agarsiiftedha. Ummanni filannoo waggaa irraa ta'a waggaa lamaan irraa ta'a. Kan ammoo filannoon kun dimokiraataa nagaa akka ta'uuf tarkaanfii akkanaa waliigaltee akkanaa mormitoota wajjin seenneerre yoo kan jedhan taate hattootaa fi warra inteleejensii waan kana jeequ ofirraa dhaabuu danda'an. Amma loltoonni wayyaanee kanaan dura dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuuf lubbuu namoota baasuu mi'eeffatan kaleessa booletti mallaqa yookaan baanka cabsanii saamuu qofa odoo hin taane fakkeenya mandi irratti akka odeeffannoo har'a argannetti uffata kora bittinneessaa yookaan kan poolisii Oromiyaa uffachuudhaan nama irratti tarkaanfii akka fudhatanii namni tokko akka lubbuun darbeedha. Gama biraatiin ammoo naannoo bulchiinsa Somaaleetii fi Oromiyaa irratti akka lolli geggeeffamu abdiilee hidhachiisuudhaan duulli bal'aan geggeeffamaa akka ture gabaabsuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin akkasuma naannoo Afaarittis Oromoota Walloo kan baatee jiraatan irratti akka lolli geggeeffame kan taasise shira mootummaa wayyaanee xaxeedhaa kan jedhu. Kana irratti ammoo bulchiinsi Oromiyaatii fi bulchiinsi Dr. Abiy maaliif loltoota wayyaanee kana to'achuu hin dadhabame? Maal rakkoon isaanii? Isaan jidduu rakkoon jira moo humna isaaniitii ol ta'e moo maal rakkinni kun? Kan duraa ofii dadhabanii orman sababan. Qaawwa OPDO'n banteen wayyaaneen seenaa jirti deebite. Ji'oota dabre kana keessatti saffisaan mormitoota wajjin waliin mari'achuudhaan daandii kaa'uun osoo kan danda'amu taate kallattii kaa'uun osoo kan danda'amu taate har'a TPLF deebitee hiree akkanaan argattu turte. Osoo OPDO'n dhayitee abdiilee uummata keenya fite hammattee wajjin kokkolfuu baatte abdiileen har'a onnatee meeshaa wayyaanee ta'uu ittiin fufu ture. Dongora baay'ee tarreessuu dandeenya. Dongora ijoolleen teenya uumtetu qaawwa nutti saaqaa jira. Qaawwa san duuchuun barbaachisaadha. Qaawwa san duuchuudhaaf ammoo saffisaan hojiin hojjetamuu qaba. Jeequmsi bakka adda addaatiin bakka saffisaan bahaa jira. Fakkeenyaaf rakkoo waggaa 27 kibba keessa ture jira. Dhimmi uummata Sidaamaa. Dhimmi naannoo walqixxee jiru kun. Kun hundi akkamitti furama kan jedhu lafa kaa'uu qaban turan. Mormitoota wajjin taa'uudhaan gara filannoo goonaa filannoo booda rakkoolee heera mootummaatiif wantoota adda addaatiin wal qabatanii jiran hunda gaafas furraa. Nu obsaa osoo kan jedhaniin taate uummanni Sidaamaa hin obsaa farra. Taayim teebilii kenneef dura filannoo goona. Bakka boonsa keessan filattan. Bakka boonni keessan sun waliin mari'atanii rifandamiin haa ta'u maaliin haa ta'u furmaata isinii fi dhugaa fi isin naannoo mataa keessanii uumuudha kan jedhu lafa kaa'uu danda'an. Akkasumas rakkoo naannoo Hararii jirus furuu danda'an turan. Kallattii lafa kaa'u viizhin qabaachuu barbaachisa. Mul'ata qabaachuu barbaachisa. Cibcabaa harka dhawamu qofaan oo'anii biyyi buluu hin danda'u. Is impossible. Kuni gadi taa'anii deemuudha barbaachisa. Gama shira bakka hedduun deemti. Haala mandiitti kan ta'e hedduu waan nama gaddisiisu. Gama lachuu ijoollee teenya dhume. Ijoollee teenya dhume gama lachuu. Poolisii Oromiyaatii fi ijoollee waraana baa'utu ajjeefame. Kuni sirrii miti. Yeroo ammaatitti keessattuu Oromiyaa keessatti lola gaggeessuun barbaachisaa natti fakkaatu. Yeroo ammaatti kan barbaachisu lolli ni dhufa. Biyyi sun gara lolatti seenuu dandeetti. Warri loluu barbaadu, warri qawwee lafa kaa'achuu hin barbaanne isaan illee nu barbaachisan gara fuuldurallee. Kan barbaachisu garuu of jaaru, of gurmeessu, humna ofii cimsu malee yeroo ammaatitti poolisiin Oromiyaattis yoo taate ilmaan Oromoodhaa dha'uu hin qabdu. Poolisiin Oromiyaa daangaa dhayitee cinaaksanitti diinoo duraa dha'uu danda'uu qabdi. Gama biraatiin warri waraanaa baa'ullee kan ta'uu qabu yeroo ammatti poolisii Oromiyaatiin walitti bu'uu osoo hin taane. In fact raayyaa ittisa biyyaatiin walitti bu'uun tactically bu'aa qabaate malee strategically wrong bu'aa hin qabu ammatti yeroo ammaa kanatti. Maaliif TPLF kan barbaaddu jeequmsa uumuu barbaaddi. Jeequmsa uumuu immoo kan barbaaddu Abiy buusuufi miti. Harka micciiruu barbaaddi. Biyyattii keessatti rakkoo securityidhaa guddaa uumuudhaan jijjiiramoota uummanni gaafachaa jiruu fi inni illee fudhachaa jiru kana akka hin fudhanne harka micciiruu barbaaddi. They are building a leverage. They are building a leverage. Keessattuu egaa labsii muddamaa kaasee kana booda laal labsii muddamaa waraana keenyaan alatti jeneraaloota keenya kaasaa dameetikaa keenya kaasaa abadan biyya bulchuu hin dandeessu. Sadarkaa TPLF OPDO'tti akkas agarsiisuu barbaaddi. Sadarkaa sabaatitti immoo Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu. Laal ufiifuu wal jeeqaa jiran manditti. Oromoon saba biraatiin waliin buluu hin dandeessu. Eessatti laal Hararitti uummata Adaree wajjin waliin buluu hin danda'an. Somaalee wajjin waliin buluu hin danda'an. Gedee ofii Gujii walitti naqaa jiran. Gujii hunoo walilleen taatu saba biraallee waliin ta'uu hin dandeessu. Biyya bulchuu hin dandeessu. They have no wisdom or capability. Akkasii barbaadu jarri. Waan akkasii uumuu barbaadan mataa namaa keessatti. Kana kuffisuu kan barbaachisu gama lachuunu. Gama qeerrootiin isaa taatu, gama humnoota hidhatan jiranii isaa taatu, gama mormitootaatiin wal hubannaadhaan tarsiimoodhaan. Tarsiimoon qabsoo Oromoo takkitti ta'uu danda'uu qabdi. Tarsiimoon qabsoo Oromoo wayyaanee laaffisaa sirna dimokiraatawaa fi bilisummaa uummata Oromoo eeysisu ijaaruu ta'uu danda'uu qaba. Waan tarsiimoo san kuffisa. Waan olaantummaa TPLF deebisuu danda'a.
waan ammoo akka isaan qabsoo teenya irratti leverage qabaachuu danda'an karaa banuu danda'u itti deemuu hin qaban. Kanaaf garuma hundaanuu haalli itti deemu fakkeenyaaf Shawaa Lixaa keessa rakkoon guddaan amma jiru maali? Sirni bulchiinsa sadarkaa aanaa fi gandaa magaalaa kufee jira. Kana keessatti warri OPDO keessaa haqamee kukkufe qeerroo fakkaachuudhaan uummata keessa seenuudhaan bakka kanatti fakkeenyaaf gabaa bakka tokko buqqaasanii bakka biraa kaa'uu agarta. Bulchiinsa ganda tokko keessaa fuudhanii gara biraa kaa'uu agarta. Mana qabalee humnaan cabsanii seenanii keessa seenuu agarta. Kuni barbaachisaa miti. Kun rakkoo uuma. Uummanni keenya xiqqoo akka obsu barbaachisa. Gara uummata keenyaatiin illee obsuu fi tasgabbii isaa eeguu barbaachisa. Amma fakkeenyaaf godinuma amma odeeffannoon erga istiidiyoo seenanuu dhaqqabe maal jedhaa godina Arsii Lixaa aanaa Nansaba Kokkosaa irratti bulchitoonni aanichaa kanaan dura turan aangoon harkaa fudhatameera hin dabarsineen kenninu jechuudhaan humna itti rincicanii ammallee akka uummata bulchuudhaaf tattaafataa jiran kana keessatti ammoo uummanni afoo dhaabbachaa akka jirudha. Kun godina Shawaa Lixaa irratti fakkeenyaaf ginciin kaasuu dandeenya. Qondaalonni kanaan dura aangoo irraa buufaman uffata siviilii uffatanii uummata jeequu namoota nagaa albeedhaan waraanuu fa'atu mul'ataa kan jedhamutu odeeffannoon nu gahe. Bakkee biraallee haaluma kanaan wal fakkaata. Kana bulchiinsi Oromiyaa hoo tarkaanfilee kana akkamitti jijjiiruu danda'a? Akkamitti tarkaanfilee kana hojiirra oolchuu danda'a? Look, bifa lamaan bulchiinsa laamsheessaa jiran. Durattu bulchiinsi parsantii 30 hafe malee parsantii 70 qeerroo laamsheessee turte waggoota afran dabre kana keessatti. Parsantii 30 hafe san bifa lamaan laamsheessaa jiran. Bifa tokkoon bulchitoota hamtuu jirtu irratti qeerroo kakaasuudhaan qeerroon diigaa jira jala. Lammaffaa immoo warri bulchitoonni haarayaa sun warri aangoo irraa bu'es warri ol bahe miila xalafa. Warri ol bahes jara miidhaa jira jechuudha. Kuni sadarkaa bulchiinsatti rakkoo bulchiinsa Oromiyaa keessa amma hin jira jechuu hin dandeenyu sadarkaa aanaa fi gandaa fi keessattuu sadarkaa magaalaatti. Kan OPDO'n amantee jirti. Furmaanni isaan lafa kaayan garuu kan rakkoo uumu. Furmaanni isaan lafa kaayan olaantummaa seeraa kabachiisuu qabna. Kanaaf humna poolisiitti fayyadamnee uummata cunqursuu, uummata deebifnee likkitti galchuu waan jedhan deemaa jiran. That's not going to work. Maaliif uummanni takkitti sammuudhaa baafatee jira olaantummaa qawweedha. Amma booda humnaan deemnee tokkoffaa humna hammas hin qaban. Mootummaan Itoophiyaa humna Oromiyaa bulchituun hin qabdu amma booda. Humnaan itti deemna jechuun OPDO baay'ee si miidha. Humnaan deemna jennaan fincilli hamaan Oromiyaa keessatti waan ka'uuf akkuma reefu jenne wayyaaniidhaaf qaawwa biraa bana. Wanni barbaachisu amma wanni furmaata kana fiduudhaaf isaan barbaachisu OPDO'n hoggansi OPDO inni godhuu qabu saffisaan hoggansa KFO wajjin walitti dhufuudhaan walii galtee lafa kaa'u sadarkaa Oromiyaatitti akkasumas sadarkaa Itoophiyaatti mormitoota jiran wajjin lafa kaa'u akkasumas warra achi laal tooftaa beeyta raaddii harree jala ooltu dhuufuu barti. OPDO'n wayyaana jala ooltee waan barte hamtu jira. Warra abaa wajjin taa'anii negoshee godhurra namoota abaa'oo keessa erga bayanii waggoota meeqa turan akka waan qondaalonni abaa'oo harka kennanii galanitti dheenga dadaaressaa turan. Angammachuun qaba Koloneel Abbabaanii fi Yoonaatan Galuun. Yoonaatan faan nama poolisii Oromiyaa ijaare. Koloneltichi illee nama qabsoo Oromootiif gadi bahe. Abaa'oo keessa erga bayanii turanii jiran. Isaan galuun wanni abaa'oo wal qabsiisu hin jiru. What Ethiopia and Oromia needs is a serious negotiation, not a game. Gaming aqwaraacin wayyaanen isaan barsiisun hin ta'u. It's not going to work. Aqwaraacin ta'uu hin danda'u. Ta'uu hin danda'u. Akkasumas immoo warri mormitootaatiis warri abaa'oos yoo taate yeroo ammatti kan barbaachisu humna ofii ijaaruu. Garaa bal'achuu deemudha. Namni hundi wanni beekuu qabu. Kufaatiin amma OPDO kuftu kufaatii Oromoo waliigalaati. Qabsoo Oromootti isaan baase. Isaan kufuun seetbaa guddaa sadarkaa Oromiyaa fi sadarkaa uummata Oromootitti fida. Kuffisuu yoo qabaanne wayyaane OPDO kuffisuu yoo qabaanne yoo isaan dirqama kana bakkaan ga'uu dadhaban yoo isaan ce'umsa kana hoogganuu dadhaban Oromootu kuffisuu qaba malee dabarsinee diinaa kennuu hin qabnu. Tarkaanfiif gochoota diinaaf isaan kennuu danda'u irratti kan deemu qabna. Dhiibbaa godhuu qabna. Keessaan dhiibbaa godhuu qabna. Karaa miidiyaatiin dhiibbaa godhuu qabna. Mormitoota hunda wajjin gatta'anii keessattuu ilmaan Oromoo annaa galaan jiru lammaan dambi dooloo dhaqee osoo tokko bosona keessaa qawwee baadhatee deemu nuyi waajjira taa'u nurraa hin malu jedhe. Dhugaa Rabbiiti. Jechi sun gochatti maal jijjiiramne? Maaliif negoosheetiin goone? Maaliif warra abaa wajjin taa'anii waliin galle? Murnoota hunda wajjin gatta'anii maa waliin galle? Hamma ani beekutti mariin sirnaa tokko lafa kaa'amaa hin jiru. Inumaatu wayyaaneen hoggaa namni tokko abaa'oo keessaa gale abaa'oon hundi akka galeetitti abaa'oon dhumateef jechaa haasaa turte. Hoggaa namni tokko gimboo sabaa keessaa gale dhume jechaa turte. That doesn't work. Wayyaanee iyyuu hin miidhe malee hin fayyadne sun. Ammas yoo kan taa'u taate
Facebook irratti guyyaa tokkoof harka nama dhoofsisuudhaaf jecha waan sadarkaa tooftaa waan guyyaa takkaati jecha rakkoo guyyaa dhibbaa obseessisaa deemuun hin barbaachisu. Kanaaf gama isaaniitiin doongorri hojjetamaa jiru kuni isaanis biyyas miidhuu danda'a. Gama mormitootaatiinis yoo taate yeroo ammatti yeroo obsaan dhiibbaa gochaa keessattuu keessaan marii gochaa deemnu malee Oromiyaa jeequmsatti galchinaan hundaafuu kasaaraa uumanatti. Gama filannootti ammas yoo deebine amma filannoon biyyaalessaa dhiyaachuudhaaf baatii hagootu hafe. Baatii yoo xiqqaate 10 hin caalletu hafaa jira. Yeroo kanatti ammoo paartiileen morkitoota aanaa isaaniitti ta'ee godinaa fi magaalaawwan gandoota hunda irratti ammoo dorgomuudhaaf kaadhimamanii galmaa akka hin jirredha. Filannoon boordittis akka qulqullaa'ee ifan baafnetu dubbatamaa jira karaa sirna dimokiraasii ta'een. Kana keessatti yeroo filannoon kun odoo paartiilee morkitoota wajjin haasa'anii tartiiba itti aanu waliin hin kaa'atinitti filannoon biyyaalessaa yoo dhiyaate maaltu ta'uu deema? Akkamitti jalaa ba'uu hin danda'ama rakkoo kana? Rakkoon guddoon isaanii bara. Dhimma filannoo irratti maal yoo jenne wayya. Osoo wayiwaannuu rakkootti seenaa jirra. Osoo u'uu jennee iyyinuu rakkootti nu galchuu jiran. Look dhimma filannoo irratti wantoota lama. Tokko dhimma filannoo irratti saffisaan waliigaluu barbaachisa. Yoo waliigaluu hin baanne osoo waliigalteen lafa hin kaa'amin filannootti yoo seenallee rakkoo. Rules of engagement has to be really clear. Seerri filannoo amma jiru waan keessaa hafuu qabu jira. Waan itti dabalamuu qabu jira. Seerri kuni hirmaannaa mormitootaatiin waan hin tumaminiif mormitoon irratti mari'atanii takka akka jirutti fudhatama kennisiisuu danda'uu qaban yookaan keessa hir'isanii itti dabalanii seera fooyya'e tokko seera filannoo lafa kaa'uu danda'uu qaban. Lammaffaa bulchiinsi filannoo amma kaa'ame kuni fudhatama hin qabaatu. Maaliif fudhatama hin qabaanne? Akka seera filannoo biyya saniititti boordii filannoo muummicha ministeeraatu paarlamaadhaaf dhiyeessee paarlamaan muudaa'edha. Muummichi ministeeraa san godhuu duratti garuu mormitoota wajjin mari'atee mormitoonni tole jechuu danda'uu qabanidha. Mormitoonni sun yoo garuu warra paarlamaa keessaa teessoo qabanidha. Paarlamaa biyya sanii san keessaa mormituun wambara takka barcuma takka hin qabdu. Kanaaf namni 9 amma boordii filannoo keessa jiran kuni ihaadeegiin lafa kaa'aman. Kanaaf seera qabeessa miti. Namoonni achi keessa jiranillee hundi isaanii warra miseensa ihaadeeg ta'edha. Saamiyaa yoo fudhattu taate board sharing nama Central Statistics Agency hoogganaa turteedha. Nama uummanni Amaaraa 2.4 miliyoon 2.4 dhabaman jettee biyya sanatti qaanii fi kolfa fiddeedha. Uummata Amaaraa keessatti fudhatama hongoon kuma argachuu hin dandeessu. Damootee maammees OPDOdha. Namoota baay'ee achi keessa kan jiran. Kanaaf filannoon namoota mormituunis paartii biyya bulchuunis irratti walii galame. Namoota paartii keessaa walabatan namoota ogummaa qabaniin buluu danda'uudha qaba. Kanarratti mari'achuu danda'uudha qaban. Filannoon dhiyaachaa jira. Filannoon gandaa fi aanaa ji'a 10 I think September eegalee galmaa'uu fi kan eegaluu qaban jechuu akka seera achiititti. Garuu seera kamiin adeemsa kamiin eenyu bulcha kajamu osoo lafa hin kaa'amin gara duula filannootitti gara galmaa'uutitti gara filannootitti deemnan ammallee jeequmsa hamaa ofitti affeeraa deemna jechuudha. Kanarratti marii godhaa jiran. Dhaabbilee akka Tasfaayee Tolosaa ka OPDO'n bittilte. Ka eenyu maal jedhanii eenyu yan paartilee caammisoo fi jinni ka wayyaanonni damooza kabaltuun wajjin marii kaa'aa jiran. Dhimma seera shoror keessatti irratti illee warra paartii mormitu jee hattuu kana wajjin mariirra jiran. That is not going to work. Sun rakkoo uumaa deemaa jechuudha. Kanaaf dhimma filannoo irrattis dhimma biraat irrattis mormitoota wajjin taa'anii seera sanallee bilcheessuu danda'uu qaban. Yoommoo yeroon haadhiyaatu fi fagaatullee kan jedhan taate lafa kaa'uu danda'uu qaban. Sambooda filannoo akkamitti gaggeeffama filannoo booda aangoon akkamitti walirraa fuudhama kan jedhamu lafa kaa'uu danda'uu qaban. Wanni OPDO'n mataa isii keessa hayxee baasuu qabdu garuu maali? Tokko filannoo kan akka barana dabarsitetti bara namnu beekaa irraa callise mee kana keessa ta'uu qaba ture. Namnu callisee irraa callise waggaa isaan dabarsan san gochuu hin danda'an. Unilaterally filannoo fageessuu hin danda'an. Akkasumas seera fooyyessanallee mataa ofiitiin hin danda'an. San caalaa wanni OPDO'n beekuu qabdu jira. Amma boodaan Itoophiyaa guutuutti hin beeku Oromiyaa keessatti filannoo hin hatamu. Korojoon hin hatamu. Qeerroon korojoo hatu ittiin dhiisu. Kun immoo qeerroo fi isaan jidduutti rakkoo biraa kan uumu ta'a jechuudha. Kanaaf saffisaan osoo guyyaa halkan laman ture. Amma fakkeenyaaf koongireesii isaanii deengadda OPDO'n fitte irratti waa'ee filannoo haasa'anii jiran. Akkamitti waa'ee filannoo haasoftu odoo seeraaf adeemsa filannoo irratti mormitoota wajjin gatteetteen mari'atin.
akkamitti tarsiimoo filannoo baafatta osoo gatteessee akkamitti filannoon geggeeffama eenyutu geggeeffama aangoon akkamitti wal harkaa fuudhama kan jedhamu irratti osoo mari'atamin kuni ammas rakkoon xixiqqoon amma isaanii sosodaachisaa jirtu tuni qacaca rakkoon filannoodhaan wal qabatee dhufu isaanis uummatas miidhuu danda'a. Kanaaf saffisaan kan irratti hojjechuu qaba. Filannoo booda yoo haalli ta'eetu filannoodhaan akka ammaa tilmaama kaamaa jiruutii fi akka atis jedhaa jirtu kanatti paartiilee morkitoota affeeruu dhabuudhaan filannoon kun akkuma duraan baratametti kan deemamu yoo ta'e achiin boodas ta'e achi asittis rakkoolee uumaman kan bulchiinsi Dr. Abiyyiitii fi gara Oromiyaatti ammoo bulchiinsi obbo Lammaadhaa tasgabbeessuuf qabbaneessuu danda'uu laata? Hin danda'an. Maaltu ta'uu danda'e? Ka ammaa kanaa qabbaneessuu dadhaban. Wanni siin jechaa jiru wayiidha. Seer dhablummaa amma mul'ataa jiruufi. Jeequmsa bakka bakkaan ka'aa jiru kana Ihaadeeg OPDOon qabbaneessuu hin dandeessu. Uummanni waggaa 27 isaan dhaga'ee ifateera. Waggaa lammaan haasawaa biyyaa harka dhaan kana dhugaan se'ina. Abiyyi fi Lammaan sadarkaa gandaa fi aanaatti hattootaan bakka bu'amanii jiran. There is serious crisis of legitimacy on EPRDF. It doesn't matter eenyu dhufee laaftuutti fudhatamuu hin danda'amu. Biyya tasgabbeessuu yoo ka barbaadan taate mormitoota wajjin hojjechuun dirqama filanna miti. It's not an option. It's a necessity. Arra uummanni kan dhaga'u Mararaa Guddinaati. Arra uummanni kan dhaga'u Baqqalaa Garbaati. Olbaanaa Lalisaati. Addisuu Bullaallaati. Fi gara gaditti immoo kan isaan bakka bu'ee jiru qeerroodha. Uummanni gurra ittiin hattoota waggaa 27 biyya isaa man dhaggeeffatuun hin qabu. Kanaaf dhugaadhaa OPDOon sadarkaa olaanaa jiru jijjiirama isaan fidaniif galata qaban. Hamma tokko uummanni kabajaa irraa qaba. Oromiyaa tasgabbeessanii gara siyaasaa itti aanu ceesisuu yoo ka barbaadan taate garuu mormitoota wajjin gatta'anii dhaggeeffachuun dirqama. OPDOon lubbuudhaan turuudhaaf. OPDOon garam deemti beektaa? Yoo calliftee tapha shoortikatii malla isaan isii barsiise kanaan kan deemtu taate gara tokkoon uummanni itti fincila. Uummanni itti fincilu kana diinagdee hanqina diinagdee itti uumuudhaan hanqina diinagdee hama uumti wayyaaneen. Kana lamaanitti saree mana lamaa dhabde taati. Yookiin uummata wajjin itti hin fuufne. Yookiin wayyaanee jalatti nafne. Uummanni sitti ka'a. Wayyaanes haala itti hammeessiti boodarra jidduutti akka dumucamtee hamuudhaaf teessi jechuudha. Kanaaf gorsi aannan isaanii qabu saffisaan gara filannootti akkamitti akka deemnu irratti gaafileen adda addaa ka'aa jira. Warri keenya kun amma maal jechaa jira? Inumaa mootummaa biyyi kammaa kace'umsaa kana amma jiru kana hin barbaannu mootummaa waloo ka hundi keessatti hirmaatu haa ijaaru jechaa jiran. That is dangerous. Maaliif itti fakkaata? Mootummaan amma jirtu iyyuu harka miilaan takka taatee socho'an jirtu. Waldura dhaabbannaan TPLF gama tokkoo fi BADN fi OPDOon gama tokkoon ta'anii jiran mootummaa federaalaa laamshessaa jira. Efficiency'n bulchiinsaa kufee jira. Rakkoo furuu hin dandeenye. Kanarratti mormitoota gosa adda addaa kan ittiin dabaloo jette mootummaa federaalaa guutumatti kuffisuu keeti. Kuni gaafileen akkanaa akka ka'an kan hiree baraa jiru OPDOodha. Maaliif? In transition speed is must. Muuji ministeera galata guddaa qaba. Waan baay'ee waan saffisaan hojjete. Fakkeenyaaf bulchiinsota adda addaa kaasuu. Hogganoota kaasuun gahaa miti. Seerota illee kaasuun gahaa miti. Seerotas kaaftee seerota haaraan bakka buusuu danda'uu qabda. Seerota haaraan immoo mataa keetiin bakka buusuu hin dandeessu. Hirmaannaa mormitootaatiin bakka buusutu fudhatama yookiin leejimasii kennisiisaaf jechuudha. Gama biraatiin ammoo rakkoolee makanaan wal qabatee ibsi tokko TPLF yookaan Tigray People Liberation Front kan jedhamuu fi adda bilisa baasaa biyyaalessa Tigray jechuudhaan kan hundeeffame hewaatiin kan baay'eetu jira TPLF irraa. Ibsi sun maal jedhaa maal hordofti san irratti? Ibsi sun koree jiddu galeessa TPLFitu godhate. Sababni walga'iin sun walga'ii ariifachiisaa yaamame torban dabre keessa na fakkaata. Koreen jiddu galeessaa EPRDF walga'ee ibsa murtii jajjabaa lama qabu dabarse. Kunis waligaltee Aljers kan baadimmee muree Eertiraadhaaf kennu san fudhanne kan jedhudha. Kan lammaffaa immoo kubbaaniyaaleen gurguddaan akka Ethiopian Airlines, Ethio Telecom, humna ibsaaf kana walakkaansaa akka gara piraayiveetiitti yookiin immoo gama dhuunfaatti piraayiveeteeshiidhaan ce'u murteessine kan jedhudha. Murtiin Eertiraa sirrii. Murtiin deengadda saasofna jirra. Murtiin gama piraayiveetaayizeeshinii murtii doongoraati OPDOon san godhuun qabdu turte. Akkuma reefu je OPDOon wayyaaneen gammachiisaaf kasaaraa guddaa keessa seenaa jirti. Ibsi kuni dhimmoota san irratti fuulleffannaa kan godhu akka fakkaatutti ibsa kana guutumatti ibsa ejjennoo yookiin immoo murtii EPRDF fudhataman dhabsiifne. Garuu uummata ofii sossobuu waan barbaadanii fi murtiin Aljersii irratti godhame sun sirrii ta'us akkaataan inni uummatatti itti himame sirrii miti. Hirmaannaa paartilee miseensota paartilee hin hirmaachifne kan jedhu komiidha qaban.
akkasumas dhimmi privatization illee akka itti himame raawwiin isaa sirrii miti kan jedhu lafa kaayanii dubbiin biraa isaan kaasan immoo gameeyyiin TPLF kabaja isaanii malu dhugeeffannoo isaanii malu hin arganne kan jedhu kan kaayanii akkana waa lama godhaa jiran. EPRDF illee yookiin immoo muummicha ministeera illee guututti ifatti mormaa hin jiranii. Uummanni Tigraay immoo keessattuu dhimma Aljaarsi kana irratti xiqqoo lolee waan jiruuf isaan nullee si wajjin jirra jechuudhaan quba mootummaa federaalaatti keekaa jiran. OPDO jala baratan tan walirraa barati jarri tun. Barri eeggataa OPDOon rakkoo daangaatis rakkoo gibiraatis rakkoo bishaanitis mootummaa federaalaa jettee wayyaanitti quba qabaa turte. Amma mootummaan federaalaa harka OPDO waan jiruuf wayyaaninis maqaletti ol geettee OPDOtti quba qabaa jirti. Gabiraatiin immoo muummicha ministeera irratti hamma tokko ciniinnatanii dhiibaa akka jiran kan agarsiisu keessattuu adeemsaa fi ilaalcha dimokiraasii warraaqsaa keessaa bahee kan jedhu. Waanuma nan jedhu san gaccibsa ibsu kunis. Dimokiraasii warraaqsaa jechuun sirna abbaa irreeti. Ideoloojii sirna abbaa irreeti. Ideoloojii sirna abbaa irree keessaa bahee jiru muummichi ministeeraa. Ideoloojii liberaalizimiiti kan inni haasaa jiru. He is liberalizing the political sphere. Achi laali jidduutti rarraatee hafuu qabdu. Dimokiraasii warraaqsaa keessaa yoo kan baatu taate jechuunis dimokiraasii sirna ideoloojii sirna abbaa irree keessaa yoo kan baatu taate ifattii fi gochaanii fi qabatamaan seeran gara ideoloojii dimokiraasii dhugaatitti ce'uu danda'uu qabda. Biyya ceesisuu danda'uu qabda. Muummichi ministeeraa sama jidduutti rarra'ee jira. Gama tokkoon adeemsa Ihaadeeg kuffisee bira dabree jira. Reject godhee jira uummata keessatti. Garuu bakka isaa waan biraa buusaa jiru waan qabatamaa buusaa jiru. Kuni maal isa godha vulnerability itti uumaa jira. Warra duubatti isa harkisutti jiruuf hiree banee jira. Kaleerra deemne san ganee jira kan jedhu lola itti kaasaa jiru irratti TPLF bira. Uummata sirna dimokiraasii barbaadu kan akka uummata Oromoo kanaaf immoo karaan inni irra deemuu barbaadu ifan hin taane tarkaanfiin qabatamaan gara sirna dimokiraasiitti ceesisu mul'achaa jiru kan jedhu komii itti kaasaa jira jechuudha. Gama lachuunuu komiin ka'aa jira. This is very dangerous. Makiinatti dildila irra oofaa jira. Dildila sanuu reeqqifatu. Duubaanis harkisaa jiranii warri silaa fuuldura harkisee isa gargaaree ceesisuu danda'u immoo amantaa irratti dhabuu eegalanii jiran jechuudha. Wanni hawaasatti argaa jirtu, wanni walqixxeetti argaa jirtu kanarraa kan maddu. Kana TPLF immoo kana hin agarti. They are political dinosaurs. TPLF amanuun gurbaan tokko irra barreessee jira. Ajjeesanii dhiisuun dhugaa miti TPLF. Ajjeesanii akka bohatti fannisuu qaban jedhee barreesse. TPLF hin duune. Mataa qaqqabatte cirracha keessa biyyee keessa mataa qaqqabatte. Mataa qaqqabattee biyyee san keessan summii facaasaa jirti. Summii san immoo akka facaaftuuf haala kan mijeessaa fi jiru OPDOon tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuu dhabuudha. Kanaaf summii san akka isiin hin facaafne akka isiin duutuuf immoo yoo kan barbaadamu taate fuudhanii akka fannifamtuuf yoo kan barbaadu taate tarkaanfii qabatamaa fudhachuun biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisu. Kanaaf ammoo mormitoota wajjin kallattiidhaan gadiin ta'anii mari'achuun barbaachisaadha. Mormitoonni immoo OPDO qofa tumuu hin barbaadu. Of course dirqamni guddaan isaanirra jira. Harki 80 kan ta'u. Mormitoonni immoo mataa ofiitiin gadi ta'anii waan torsiimoo clear ta'e lafa kaa'uu danda'uu qaban. Fakkeenyaaf heera filannoo keessaa maaltu jijjiiramuu qaba kan jedhu alternative proposal lafa kaa'anii agarsiisuu danda'uu qaban. Filannoo itti aanu keessatti maaltu ta'uu qaba maaltu hir'achuu qaba kan jedhu lafa kaa'uu danda'uu qaban. Biyya yoo boru yoo kan mo'atan taate OPDO irra wayyaa haala kamiin kenniinsa haqaa imaammata diinagdee irratti waan wayyaa ta'e maal dhiyeessuu danda'an kan jedhu lafa kaa'uu danda'uu qaban. Lachuu hojjechuu danda'uu qaban. Maaliif OPDOonis laaffattee mormitoonis laaffannaan dhiin ilmaan keenyaa ilma obboleeyyan keenyaa itti wareegaman sun kasaaraa ta'aati kan deemu jechuudha. Walii galatti ammoo gara fakkeenyaaf dhuma irratti kaasuu barbaadu waa'ee daangaa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru lolli guddaan amma cinaaksan irratti ta'e wareegama gurguddaa akka uummanni itti kafale ta'uun isaa beekamaadha. Qabeenya hedduun barbadaa'eera, namoonni hedduun daangaa irraa buqqa'eera, akkasumas ammoo manneen hedduun jiraatota jalaa buqqa'eera. Abdii illee gaaf duraa dhaqaniiti fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmed pirezidaantiin Oromiyaadhaa obbo Abdii Muhammad Umar jedhanii dubbatan harka isaanii wal jala mursiisanii kan Somaaliyaa ammoo obbo Lammaa Magarsaatidha. Haalli sun ammoo hin jijjiirame. Falan arganne daangaa irratti lolli dhaabbanne gama kanaan ammoo poolisiin Oromiyaa naannawa sanitti birmannaan taasifne uummanni nagaa dhumaa jira. Kana bulchiinsi Oromiyaa maaf cal'ise laata? Durarraa balleessan. Diina harree akka abdiilee kana sossoobuudhaan mo'achuu hin dandeessu. Kuma gaafa duraa gaafa isaan dhaqan jetti uummata san dhaqanii dubbisuun silaa sirnuma. Abdiilee wajjin caffaruun sirriin turre. Abdiileefillee mallattoo dogoggora wrong signal kenne uummataafillee wrong signal kenne. Uummata amma kana fixee hunoo homaan fidan kan jedhu mataa isaa keessa galche. Uummata biratti illee akkasi.
haa taatu garuu hojiin lafa hojjetamaa jiru jira gama adda addaati wanni hojjetamaa jiru jira naannoo Somaalee keessatti fincilli ummata cimaan dhalatee jira sochiin qabsoo nagayaa cimaan naannoo Somaalee keessatti socho'ee jira sochiin kun lubbuu itti guraaraa jira magaalota hedduu harka isaatii baasaa jira jechuudha magaalota akka Shinillee kanneen biroo jechuudha kana ofirraa lolli kun kaayyoo lamaan kan godhamaa jiru tokko abdiilee lubbuun itti guraaramaa jirtu san du'a jalaa hambisuudha tokko ufuma kufurra maaliif lola Somaalee Oromoo banne jedhee uummanni Somaalee wal ta'ee Oromoo irratti lola akka banu isa akka irraanfatan barbaadu tokko kana lammaffaa jeneraalota TPLF godha maaliif jeneraalota TPLF yeroo Abiyyi Foorri kun Finfinnee irraa itti muddan isaanitti immoo mudda itti fituu barbaadu yogaa Abiyyi mataarraan mudda itti fitu isaan immoo miila isaa qummuutu barbaadan jechuudha miila isaatti rakkoo uumuu barbaadan hoggaa Finfinneetti inni isaan muddu cinaaksanitti isaan isa mudduu barbaadan yeroo ammaa jeneraalonni TPLF irra hedduun maqalee jiran kanaaf jijjiiga jiran jechuudha tarsiimoo lamaan tarsiimooti nu gurbaa abdiileeti jira tarsiimoo jeneraalota wayyaanotaati jira tarsiimoon muummichi ministeeraa fudhataa jiru kan sirrii jira kan sirrii maali xannacha kana hiddaan buqqisuun qaba boofa ajjeesuun matarraa ijee abdiilee dhiisee jeneraalota irratti fuulleffatuun sun bu'aa qaba yerootti gatii nu kabalchiisa garuu keessattuu jeneraalota hamoo san irratti fuulleffachuudha isaan buqqaasuun is a wise strategy garuu at the same time garuu abdiilee immoo dirree waraanatti qaaneessuu barbaachisa cinaaksanitti qaanee jira amma booda deebi'uu hin danda'u baay'ee miidhame bakka amma gama Booranaatti Baaleetiin banuu danda'a gara Harargee Lixaatiin banuu danda'a kanaaf poolisii Oromiyaatiin milishaanii fi uummataan daangaa eegsisa furmaanni garuu kanuma muummichi ministeeraa qabate kana furmaanni maali furmaata lamaan deemuu qabna jechuudha tokko jeneraalota isa duubaa deeggaran san kolaasuu barbaachisa kan lammata uummata naannoo Somaalee keessa jiru san qabsaa'ota isaanii gama miidiyaatiin akka nu deeggaraa jiru kanatti gochaa deeggara akkasumas immoo manguddootaa fi hayyoota isaanii akka abbaan gadaa godhaa jiru kanatti itti dhiyaachaa jajjabeessaa sadarkaa bulchiinsa mootummaatitti illee xiqqoo sodaa jira yoo akka malee dhiibnee bala bu'a jedhanii waan sodaataniif bakka boonni amma naannoo Somaalee biyya alaatirraa biyya keessaa wal gahanii Finfinnee turan ji'a dabre kana keessa achirratti muummichi ministeera illee ta'uu baatu qondaalonni gurguddoon OPDO dhaqanii arguudhaan jajjabeessuu danda'uudha qaban jarra san jajjabeessuu dhabu inumaa waan haala hamaa tokkotu uumamaa jira qondaalonni Finfinnee nuuf nagaa jedhanii jechuun hayyoonni Somaalee achi keessa jiran kan namichi san kuffisuu danda'an garaadni hayyoonni amantii hogganoonni gosaa warri mootummaa san keessaa fincilee bahee Finfinnee jiru Finfinnee nu nagaa jedhanii nagaan eega jiraatan booda amma jabaatanii dahannatiin wayyaanota poolisiin wayyaanota Finfinnee keessatti harkisaa akka hidhaa jirtu agarta kuni maal fida tokko konfidensii Oromoo fi OPDO irratti qaban akka dhaban godha deebi'anii abdii kutatanii abdiilee jalatti deebi'anii uummata keenya irratti lola biraa akka banan godha kanaafi jara kana ala kanaa isa akkuma jajjabeessaa jirru keessatti illee jajjabeessaa deemuudha barbaachisa bifa kanaan hambisuu qabna kan gama oniidhaan nama gaddisa kan gama gedeewwatiin uummata keenya irratti banamaa jiru san definitely shawaraa shuguxeefaatti fayyadamteeti kan kana godhaa jirtu maaliifi SPDM kuni Southern Ethiopian People Democratic Movement maal jedhan kuni irra caalatti harka wayyaanotaa jira jechuudha kanaaf waa lama godhaa jirti kibba keessatti tokko Oromoodhaan walitti buusuudhaan Oromoo biizii godhuu barbaaddi lammaffaa fakkeenyaaf Sidaama kalee uummanni Sidaamaa ayyaana isaa kabajataa ture hawaasatti uummata Walaayitaatiin walitti buusan SPDM kunuu tokko tahee keessattuu Sidaamni gara keenyatti waan as goruuf biizii gochuu barbaadan jeequmsuu barbaadan har'a walqixxeetti qabbannaa fi guraa ga'anii walitti buusaa jiran in agarta gana kibba keessatti keessattuu kibba qabeenya guddallee waan keessaa qabduuf kibba jechuun beeyta ooyiruu wayyaanotaa jechuudha Oromiyaa caala bakki isaan biyyattii to'atanii jiran kibba keessa achi keessa hiddi isaanii waan buqqa'uu danda'uuf hidda isaanii gajjabeeffachuuf ummatti walitti dhaquu deeman jechuudha Oromoon kanarratti keessattuu ummanni keenya kan Gujii obsaan ummata Geedawootiin walitti araaramuu danda'uudha qaba daangaa isaatu ittiifachaa haa ta'u garuu obsaan ummata kana wajjin araaramuun ummata kanaan walitti dhufuu danda'uudha qaba gara manguddummaatiin gara bulchiinsaatiinis walitti dhiyaachaa deemuu danda'uudha qaba maaliif uummanni Geedawoo fi uummanni Gujii uummata hedduu walitti aanee waliin jiraatu kan definitely kan milishoota Gujii milishoota Geedawoo kana kaasee uummata keenya irratti afuufaa jiru jara gama keenyallee hin jirti gama keenyallee kan jara tajaajilaa jirtu kanuma kaleessa uummata namoota kaleessa fakkeenyaaf wanni dhimma midrookillee nama keenya miidhaa ture faatu uummata kakaasaa jira jechuudha kanaaf uummanni keenya abshaalamuu danda'uudha qabna uummanni keenya dammaquu danda'uudha qaba nuufi uummata Geedawoo wanni walitti buusu hin jiru nuufi ummata biraa naannoo sanitti walitti buusu hin jiru rakkoon daangaa yoo ka jiraatu taate boru sirna tumanne keessattuu ummata sirna cimaa qabu ummanni naannoo sanii ummata hariiroo cimaa yeroo dheeraadhaaf qabu
Kanaafi mootummaan kufuu deemtu tuni mootummaan dhabamuu deemtu kuni ummata keenya jidduutti gadaannisa yeroo dheeraaf turuu danda'u akka uumne of eeggannoo dandeenyu goraacha. Gama biraatti immoo dhumarratti wanni an kaasuu barbaaduuf si gaafachuu fedhu amma fakkeenyaaf ajjechaa mandi irratti raawwatamee wal qabatee haga najjootti haga ginciitti rakkooleen akka jiraniif karaan akka cufamee akka mormiin jiru aanaa cinaaksara irratti rakkoo ta'eef lola deemaa jiruun kanaan wal qabatee malkaa bal'ootti hiriirri guddaan taasifamuun kun ammoo babal'atee akka guutuu Oromiyaa waliin dhaqqabneef akka qabeenyaaf lubbuu namaarra miidhaan hin dhaqqabnes uummata irraa maaltu eegama bulchiinsa ammaa kana irraa maaltu eegama. Ana akkan jeetti wal dhaggeeffataa as geenyu waggoota afran dabre kana hanga haftee sanallee wal dhaggeeffataa haa ceenuun jedhan uummataan maaliif tarsiimoo lafa kaa'amee jira tarsiimoo qabsoo tana jijjiiree sadarkaa kanaan gahee jira tarsiimoo warri mootummaa biyya saniitii fi addunyaallee harka itti kennanii nu cina ittiin dhaabbachuu danda'an uumuun danda'amee jira qabsoota keessatti tarsiimoo irraa maquun dongora guddaa namatti fida. Tooftaan immoo yeroo wajjin deema. Yeroo diina kee yeroo itti lallabdu jira yeroo itti lallabdee bu'aa argattu jira yeroo dhagaa itti darbachuu qabdu jira. Karaas callifnee kan cufnu. Fakkeenyaaf karaa maaliif cufa turre? Agaaziin akkan dabarre qofaaf miti bara. Agaaziin dhagaan ijoollee irra lafarra tuulaa turte sani sa'aat akka gaditti kaasuu dandeessi. Dhagaa kan karaarra tuullee karaa cufaa turree fi diinagdee biyyattii laamsheessuudhaaf. The strategic objective of road blockade was paralyzing the economy. Tooftaan godhamu hundinuu galii tarsiimoodhaa qaba jechuudha. Strategic objective qaba jechuudha. Yeroo ammatti aariin uummata keessa akka jiru nan beeka. Jijjiiramni haaromsi gubbaadhaa lallabamu gadi bu'uu dhabuun aarii fi abdii kutannaa frustration uumaa akka jiru naaf gala. Keessattuu rakkoon bu'uura misoomaa rakkoon badiinsa bulchiinsaa godinoota wallaggaa keessa jiru haalaan hamaa akka ta'e naaf gala. Haa ta'uutii garuu yeroo eeggatanii tarsiimuudhaan lafa kaa'anii wal amansiisanii deemuudha barbaachisa. Haalli amma ittiin deemamaa jiru kuni nuyiidha malee hin fayyadu. Hubadhaa gaafa nu fayyadu gadi baanee haadhuun nuu nama jechaa turan yeroo barbaachisaa ta'etti yeroo tarsiimuudhaaf faayidaa qabutti. Yeroo amma jirru kana keessatti garuu of eeggannoodhaan deemuudha barbaachisa. Uummanni mirga hiriira bahuu ni danda'a. Mirga hiriira bahuu sanis wal hubachuudhaan wal dhaggeeffachuudhaan deemuudha barbaachisa. Wayyaaniin nu jidduus jeequmsa uumuu barbaaddi. Oromoota walitti buusuudha barbaaddi. OPDO ofiifuu laamshofte tan hiriira maalitti beekan? OPDO ofiifuu laamshofte hin jirtu OPDOon. Kana waan ta'u ngoore ijoolleen naqamte ijoolleen najjoonatti yaamtu ijoolleen burqaa tirtiraatti yaamtu. There is no OPDO in Oromiyaa. Dhabamtee jirti wanti. Waan hin jirretti hiriira bahuun waan hin jirretti karaa cufuun dinagdee fi daran laaffisuu fi of jidduutti jeequmsaa fi rakkoo nageenyaa uumuudha malee faayidaa guddaan qabu ammatti. Hireen haa kennamuufi jarri kun saffisaan gara cehumsatti kallattii haa agarsiisan. Sayyoo kan didan taate OPDOon kuffifna. Kana waadaan galaaf uummata keenyaaf. OPDOon saffisaan biyyattii tana dirqamni abiyyitti kennameef lammatti kenname dirqamni isaanitti kenname biyyattii tana ka ummanni sirna dimokiraasii sirna abbaa irree kana laaffisee laamshessee itti kenne OPDOtti akka amaanaa itti kenne ummanni gara sirna dimokiraasiitti biyyattii akka ceesisaniif. Ceesisi yoo ka dadhaban taate takkaa'uu gara abbaa irratti deebine yoo ka jaan taate takkaa'uu akkuma kaleessatti ergamtuu wayyaanee taanee itti fufne yoo ka jaan taate ofirraa fa'uun qolchina. Ofirraa bakkaan geenye cehumsa san hooggansaa fi paartii bakkaan gahutti kennama. Ammatti garuu jijjiiramoonni waggoota ji'oota dabranii kuni nama jajjabeessan gahaa miti quubsaa miti keessattuu gama seeraatti wanni godhame gahaa miti. Haa taatu garuu waan gama fincilatti nama geessisu guddaanatti mul'ataa hin jiru. Gama OPDOtiin reef kan hin hafe kan hin tuqin jira. Hidhamtoonni maa hafan? Dheengadda itti lallabaa itti iyyaa turan bakkalatti. Hogganoonni riphee lolaa gurguddaan bahanii yeroo mana masaraa mootummaatti inni godhamu masfin abbabaaf maaliif mana hidhatti hafan? Ijoolleen kumaatama tommallee mana hidhaa Dirree Dhawaa Harar Finfinnee Jo'aay keessa kan jiru. Kanas saffisaan gallakkisu mormitoota kana wajjinis gurmeessanii waliin mari'atanii biyyattii gara ce'umsaatti godhuu barbaachisa. Kanaaf ammoo qeerroon keenya obsa qabaachuu qaba. Kanaaf ammoo uummanni keenya obsa qabaachuu qaba. Kanaaf ammoo uummanni keenyaaf qeerroon keenya nageenya tasgabbii naannoo isaa eegsisuu irratti barbaachisa. Warri hidhatee jirus kallattiin ergaa dabarsuuf hin barbaada. Yes, ni barbaadna qawwee gara fuulduraa. Yeroon qawween barbaachisu ni dhufa ta'a. Is one of the outcomes. Reefu jeen jira. Jarattiin tun diddee gara sirna abbaa irratti deebi'uu yoo ka barbaadu taate. Wayyaanonni deebi'anii aangoo qubachuu yoo ka barbaadan taate yeroon itti
qawwee ol fudhannu ni dhufata. Warri qawwee harkaa qabdan rasaasa keessan hin qisaasina. Ammatti poolisii Oromiyaatiin wal hin lolina. Poolisii Oromiyaatiin wal madaa'ifadha, wal qabadha, wal jaara, wal leenjisaa, wal qopheessaa malee poolisii Oromiyaatiin Oromiyaa keessatti yeroo ammatti makalaakayaan osoo poolisiin Oromiyaa yaamtee dirmatee dhufaan jiru. Inni ni beeyti ijoolleen waan an jechaa jiru kana dirmatanii dhufaan jiran. Maaliif? Aariin guddaan xiiqiin guddaan wayyaaneen OPDO keessaa qabdu poolisiin Oromiyaa harkaa ba'udha. In fact even hoggansa OPDOtu poolisii Oromiyaa irraa aarii qaba. Poolisiin Oromiyaa aantummaa uummataa agarsiisee waan jiruuf. Tuttuqaa kana wanni isaan dhiibaa jiraniif poolisiin Oromiyaatii fi uummanni keenya, poolisiin Oromiyaatii fi qeerroon keenya akka walitti bu'uu barbaadan. Hojii guddaan hojjetameeti poolisiin Oromiyaa akka uummatatti madaqu kan godhame. Kana gammachuu guyyaa tokkootiif takkaa'u kilaashii 2-3 poolisii Oromiyaa irraa fudhachuudhaaf jecha gara wal ajjeesuutti yoo kan deemte taate gaarii natti fakkaatu. Yeroon kun yeroo wajjin itti ol jaaru. Yeroo ittiin poolisiin Oromiyaa illee gaachana ta'ee jira. Baroota dabre galata poolisii Oromiyaa illee balleessuu hin qabnu. Poolisiin Oromiyaa illee waan kaleessa isa kabachiifame san dhiisee uummata keenya miidhuu irratti seenuu hin qabu. Uummata keenya dhawuu irratti seenuu irratti hin qabu. Uummata wajjin manguddoo wajjin qeerroo wajjin waliin mari'atee nagaa hanga seerri kiliir ta'e lafa taa'utti nagaa biyyaa eegsisuu irratti fuulleffachuu danda'uu qaba. Nagaa hoggaa eegsisu immoo gaafni qawween biyya bulchan dhumuu isaa beekee ummata mari'achiisuudhaanii fi waliigaltee lafa kaayame seera eegsisuu irratti fuulleffachuu danda'uu qaba. Kanaaf sochiin gama lixa Oromiyaatiinis taatu gama Harargee bahaatiin godhamaa jiru kuni naagala osoo uummanni keenya cinaaksanii du'aa jiru osoo bifa adda addaatiin dura duulamaa jiru kana maaliif hiriira yaamne wani jedhamu jira. Gaafa barbaachisaa ta'e yaamnee jirra ni yaamnas gara fuulduraas ni godhama. Ammatti garuu wanni guddaan bu'aan uwwisu hoggansa siyaasaa gama lachuu jiru irratti dhiibbaa gochuudhaan waliigalteen qabatamaa tokko gama mormitootaatiif gama paartii biyya bulchuun keessattuu gama OPDOtiif OFCtiin lafarra kaa'ame gara ummata keenya ijaaruu tasgabbeessuu humna isaa cimsu qabsoon tun hin dhumne maaraatooniidhaaf meetira 200 dhumaa keessa seennee jirra. Garuu bakki dogongorri guddaan itti hojjetamu meetira kana keessa jechuudha. Kan ammoo OPDOnis hojjechuu dandeessi mormitoonni keenyas hojjechuu danda'an. Kanaaf wanni amma barbaachisu namni keenya wal dhageeffachee tasgabbaa'ee deemuudha malee waan wayyaaniidhaaf karaa banuu fi jeequmsa uumuu amma hanqinoonni jiru fakkeenyaa fi paartii yookaan OPDOtii fi morkitoota fakkeenyaaf OFC yookaan KFO jidduu osoo qofan taane OPDO ma jidduuyyuu akkuma jalqaba irra kaafnetti sirni bulchiinsa OPDO ammayyuu qulqulloofne fakkeenyaaf jijjiiramni guddaan yoo gubbaarraa gadi dhufu kan jalaa ammoo ammas akkuma rirmaatti nyaachuu sirnuma duraan hordofan san hordofuudhaan uummata miidhuu sirna bulchiinsa amma jijjiirama argamsiisaa jiru kana fudhachuu dhabuun rakkooleef garaagarummaa isaan jidduun mul'isaa jirudha. Kana keessatti ammoo caarraan kun OPDO bira darbee miidhuu kan jalqabaa jiru uummata Oromoo waliigalaa jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee caarraa kana fayyadamee TPLF ammas rakkoolee uumaa jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa qofa keessa osoo hin taane saboota kibbaa irratti bulchiinsa naannoo Hararii, bulchiinsa naannoo Somaaleetiif Oromiyaa, bulchiinsa naannoo Afaariitii fi hidhattoota sanii dhachiisanii baati walloo irratti lola gaggeessuun ragaan kana jechuun ni danda'ama. Haa ta'u malee yeroo kanatti of eeggannoon barbaachisaadha. Dhumarratti ammoo waggoota 27 TPLF biyya bulche qabeenyas nyaate duroome amma booda maal barbaada? TPLF tarsiimoon isaa yeroo fudhannee irratti haasa'uu qabna. TPLF amma kan barbaaddu aangoo poolitikaan barbaaddu ittuu kennanuun fudhattu. Ministeera nama ta'uu dhabe beektaa beeyi. Nama ministeera isaan keessaa ta'u hin barbaaddu. Dhokachuu barbaaddi. Garuu bakka dhokatte sanitti akka namni tokko hin barbaaddu. Tokko waan saamte san akka irraa deeffannu hin barbaaddu. Maqaa iffartiin waan saamte akka uummanni irraa deebisu hin barbaaddu. Maqaa sukkaraatiin waan saamte uummanni akka irraa deeffatu hin barbaaddu. Maqaa meeteekiin waan saamte akka gadhiisu hin barbaadan. Wanni isaan barbaadan maali? Olaantummaa diinagdee jaarratan kana daran cimsuu barbaadan. Inumaa kaan gammaa nyaatan isaan hanqateeti waan mallaqa amma duraa hataniin kubbaaniyyaa mootummaa gurguddaa bitanii olaantummaa akkuma warra Saawuz Afrikaa sanitti olaantummaa siyaasaa dhaban kana olaantummaa diinagdeetiin bakka buusanii abbaan fedhes muummicha ministeera haa ta'u abbaan fedhe ministeera haa ta'u maal haa ta'u maallaqa isaaniitiin takkaa bitanii takkaa itti bitanii akka fedhanii duuba mazawwaruu barbaadan. Kanaaf jijjiiramni amma dhufu kuni warraaqsi amma dhufu kuni jijjiirama caasaa structural change redistributive change takkaa'u diinagdeen akka raafsamu akka ta'u barbaadan. Kanaaf maal gochuu qaban isaan yoo jijjiiramni amma dhufu kuni muummichi ministeeraa smoothly yoo kan deemu taate yoo deeggarsa uummataa amma qabu kanan kallattiidha yoo ka deemu taate waa hedduu jijjiiruu danda'a isa dura dhaabachuun baay'ee isaan rakkisa. Kana gochuudhaaf isa laaffisuu danda'uu qaban. They want to have a leverage. Biyyattii jeequudhaan
jeequmsa san immoo to'achuudhaaf waraana kan to'atu isaan waan ta'aniif dannati kan to'atu waan isaan ta'aniif rabbii jedhaati qabeenya keessa sirraa fuudhuu biyyuman jeeqinaa jedhee akka inni itti wayiwaatu barbaadan jechuudha. Tarsiimoon TPLF and simple and simple kanuma. Amma dura haasayaa turre TPLF mishigii sadi qabdi. Tokko dhaabbilee kittileeyyoo takka satellite parties kan jennu warra akka BADN fi OPDO kana fi of course naannolee isaan bulchan regional states. Kan lammaffaa mootummaa federaalaatiif Finfinneedha. Kan sadanfaaf kan dhumaa Maqaleedha. Mootummaa naannoo keessattuu Oromiyaa keessatti aanaadhaan qeerroon dhagaadhaan aree keessaa baasee jira. OPDO keessatti sirna isaa laamshesuun kun immoo warri jijjiirama barbaadu warri kalammaa akka bahu gochuudhaan Oromiyaa keessaa baasanii jiran jechuudha. Mishigii duraa san keessaa cabanii jiran. Mishigii lammataa dhiibbaa irratti godhameen osoo mishigiin guutuutti hin cabin harka kennattee keessaa bahuu murteessite. At least siyaasaa isii keessaa baasuu dandeesse. Tactical retreat goote Finfinneetti. Oromiyaatti immoo atamte. They got defeated in Oromia. In Finfinnee they chose tactical retreat. Eessatti retreat godhan? Humna qaban baafatanii Maqalee irratti regroup godhaa jiran. Achitti regroup kan godhan waa lamaaf. Biyya ofii tasgabbeeffatanii to'atanii Itoophiyaa hafte jeequudhaan deeffatanii gama diinagdeetiin harkatti galfachuu political process yookiin immoo adeemsa siyaasaa isaaniif tolu kan olaantummaa diinagdee isaanii jala hin jeeqne jaaruu barbaadan. Agartee jaaruu barbaadan tokko option sani. Yoo ta'e Itoophiyaa fi Oromiyaa hafte tana jeeqanii siyaasaan Itoophiyaa akka isaan barbaadanitti keessattuu dantaa diinagdee olaantummaa diinagdeetiif gama security qaban kana akka hin dhabne tursiisuu barbaadan. Yoo sun ta'uu baate yoo dubbiin hammaattee diinagdeen isaanii keessattuu harkaa fuudhamuu kan danda'u taate Maqaleetti bahanii naannoo ofii qabatanii yoo danda'an amma agartee wanni amma fakkeenya Eertiraa wajjin wanni araaramuu barbaadaniif tokko kana. Asii Oromoonni Finfinnee keessaa isaan baafna Maqalee galanii Maqaleen gama garuu ka jiru gooftaa isaanii kaan hin dhiisu jechuudha. Isaayyaas beeki wattaaddara Oromootiif malee Maqaleetti qursii nyaata borumtaa isaa ni beeyti wayyaaneen kana. Kanaaf isaan amma maal godhuu barbaadan isaan wajjillee araaramanii yoo danda'anii Maqaleetti regroup godhanii achitti of danda'anii Finfinneef naannoo san jeequu barbaadan jechuudha. Tooftaan isaan ittiin deemaa jiran isa kana. Dhumarratti immoo kan bal'inaan haala kanaaf kan biroo irratti hordofnee durattis akka dhiyaatu abdiin qaba. Waliigalatti wantoonni sirraa hafee fi dhaamsi waliigalaa uummata biyya keessaaf qabdu. Wanni hafee baay'een jiru hedduu haasofnee irra deddeebinee haasofna. Ani yeroo ammaatti baay'ee yaadda. Hirribaa argachaa hin jiru. Maaliif hedduu deemne. Rakkoon qabsoo waggaa afran kana goone tokko saffisa. Akka malee saffisa yaadne. Akka nani kaalkulee godhaa turetti bakka amma irra geenye kana 2020tti faa geenne yetiin abdii qabaachaa ture. We arrived 2 years early. Kun immoo saffisaan wanni deemu wantoota hedduu oduu ati ittiin qophoofne akka deemu akka uumamu godha. Kanaaf hojiilee fakkeenyaaf amma OPDOllee guutuutti illee irra wanni nama dhibuuf sirriitti odoon qophaa'in taayitaa qabachuutti haala itti seentee jira. Kanaaf kun garuu excuse ta'uu hin danda'u. Kun sababa tuulaa deemuu hin dandeenyu. Sababa hedduu jira. Dongorri hojjennes ni jira. Wantoonni adda addaa hedduu jira. Haa taatu garuu sababa tuulaa deemuun furmaata nuun fidu. Sababa san hubachuun gaarii furmaata nuun fidu. Bakka amma irra jirru kanatti reefu waa lama agarsiise. Gartee kana yoo irra keessee Faraan Fuad isi political liberalization case qabsoo Oromootitu dirreen siyaasaa Itoophiyaa akka banamtu godhe. Qabsoo abbaan fedhe xilleeffataa oolu. Mana hidhaa Itoophiyaadhaa cabsee harka mana hidhaa Itoophiyaadhaa cabsee kan hidhamtoonni akka ba'an dirreen siyaasaa akka babal'atu kan godhe qabsoo Oromooti jechuudha. Wareegamni obboleeyyan keenya nu qofaaf osoo hin ta'in uummata biraatiif illee bu'aa buusee jira jechuudha. Yeroo ammatti dirqamni immoo Oromiyaa bilisoomsuuf uummata keenya qabsoo waggaa 50 itti xaare bakka ilmaan qabu qofa osoo hin taane sabaaf sablammoonni sanillee dirqama nurra jiru jira jechuudha. Dirqama kana bahuudhaaf saffisaan deemuu barbaachisa. Warraaqsi kamiyyuu transition sirna abbaa irreetirraa gama sirna haaraa biraatitti waggaa ceenu yeroon jiru baay'ee gabaabaadha. Yeroo san halka sekondii hunda itti fayyadamuu barbaachisa. Yeroo qisaasaa jirra. Gama keessattuu gama OPDOtiin yeroo guddaadha qisaasaa deemaa jirra. Yeroo qisaasaa deemuu hin qabnu. Gara lamatti deemaa jirra amma. Yoo saffisaan tarkaanfii fudhamne gara sirna dimokiraasiitti ceene hubadhu uummanni Oromoo kan qabsaa ture wayyaanee kuffisuu qofaaf miti. Hiyyummaa saamichi itti uume san keessaa dalagatee bahuudhaaf. Roorroo alagaa ofirraa buqqisee nagayaaf bilisummaa argatee qeessaa irra jiraachuu barbaada. Tarkaanfii saffisaa yoo qabnu taate daandii qajeelloo sanitti deemuu dandeenya jechuudha. Gara dimokiraasiitti ce'uu dandeenya. Yoommoo
dogongora hojjenne OPDOnis yoo lafarraa harkifatte hawwii biraa yoo ka uummattooti paartileen mormitoota illee yoo takkaa'uu hin qophoofne yoo kimmoo morkaa jecha tarkaanfilee jeequmsa uumuu danda'anii fi tooftaalee yeroo hin eegganne fudhachaa yoo ka deeman taate gara anaarkiitti seenna gara seera dhablummaatti seenna gara seera dhablummaatti seenuun immoo kufaatii sirnaaf fida jechuudha. Kufaatiin sirnaa biyyi sun kufuun eenyuyyuu ol ummata Oromooti kan miidhu qabsoo tana bilaash godha jechuudha. Kanaaf dhaamsi ummata keenyaa qabu wal dhaggeeffachaa deemuu barbaachisa. OPDOon saffisaan tarkaanfii fudhadhaa deema. Warri KFO fi paartileen birallee bifa itti gaafatamummaa qabuun filannootti qopheessa. Ummanni keenya immoo tasgabbiidhaan mootummaa irratti illee mormitoota irratti illee dhiibbaa godhaan jedhaan. Tolee hedduu galatoomii Jawaar ulfaadhu. Atillee galatoomii. Hayyeegaa daawwattoota keenya oduu oolmaa Oromiyaa keessatti xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed wajjin waa hedduu xiinxallinee keessa qaxxamurre ergaa jajjabaas dhaamee jira. Egaa qophiin oolmaa Oromiyaa xumuruun duratti irra deebi'uudhaan matootii isin dhageessisuudhaaf godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo irratti mormiin gaggeeffamaa jiraachuu sababni isaa immoo mandi irratti namni rooba gannat jedhamu qabsaa Oromoo woboo ta'uudhaan kan tajaajilaa ture wareegamuu wal qabateeti kan diddaan gaggeeffame. Sababa kanaaf mandi irratti namoonni lama akka lubbuudha dhabanii kan odeeffannoo nu dhaqqabe. Gama biraatiin ammoo Gincii keessatti qaamonni badii irratti bobba'an karaa dhoksaa halkan ta'een namoota nagaa waraanuu wal qabatee rakkoolee